Seera uumamaa boqonnaa tokko. Seenaa uumamaa. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Lafti bifa hin qabu, onas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri Waaqayyoos bishaan irraa in socho'a ture. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe, ifnis in ta'e. Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e in arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyo ificha guyyaa, dukkanichas halkan jedhee in moggaase. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e, kun guyyaa tokkoffaadha. Waaqayyo bishaan keessattis bantiin waaqaa icciitii gombifame tokko haa ta'u, innis bishaan isa ol hafee fi isa gad hafee gargar haa baasu jedhe. Waaqayyo bantiin akka waciitii kanaa itti godhe. Bishaan bantii kanaa gadi jiru bishaan bantii kanaa ol jirutti gargar in baase. Akkasumas in ta'e. Waaqayyo bantii sana Waaqa jedhee in moggaase. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e, kun guyyaa lammaffaadha. Waaqayyo bishaanonni bantii waaqaa kana gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irraa hin ciifne haa mul'atu jedhe. Akkasumas in ta'e. Waaqayyo iddoo bishaan irraa hin ciifne sana lafa, bishaanota walitti qabaman sana immoo galaana jedhee in moggaase. Kunis gaarii akka ta'e in arge. Amma immoo Waaqayyo lafti biqilaa haa baasu. Dhaabaan akka qomoo isaatti sanyii godhatu, mukkeetiin ija kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban, addunyaa addaan akka qomoo isaaniitti lafa irratti haa argaman jedhe. Innis akkasuma in ta'e. Lafti biqila dhaabaa sanyii godhatu akka qomoo isaatti, mukkeetii ija kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban, adduma addaan akka qomoo isaaniitti in baase. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e, kun guyyaa sadaffaadha. Akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota, buusaan waggaa, guyyoonni, waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an. Isaan ibsoota bantii waaqaati. Lafa irratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma in ta'e. Waaqayyo ibsoota gurguddaa lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isa irra xinnaatu immoo halkan aboo akka argatan godhe. Urjootas in tolche. Waaqayyo akka isaan lafa irratti ibsaniif bantii waaqaatti isaan in kaa'e. Guyyaa fi halkan aboo akka isaan qabaataniif, ifaa fi dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaan in kaa'e. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e, kun guyyaa arfaffaadha. Waaqayyo bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan. Simbirri, allaattiinis bantii waaqaa jalaa lafa irra haa balali'an jedhe. Waaqayyo yommus bineensota gurguddaa warra akka jawwee galaanaa, uumama lubbuu qaban, bishaan keessaa munyuuqan hundumaa akka qomoo isaaniitti, warra baallii qabanis akka qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Waaqayyo, horaa, baay'adhaa, bishaanota galaanaas guutaa, simbirroonni, allaattonnis lafa irratti haa baay'atan jedhee isaan in eebbise. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e, kun guyyaa shanaffaadha. Ammas Waaqayyo lafti waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo isaatti, horii qe'ee wanta munyuuqu, bineensa lafaas akka qomoo isaaniitti haa baasu jedhe. Innis akkasuma in ta'e. Waaqayyo bineensota lafaa akka qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo isaaniitti, wanta lafa irra munyuuqan hundumaas akka qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge.
Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balalan irratti, horii kee irratti, bineensota lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafaa irraa munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume. Dhiiraa fi dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa, baay'adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balalan irratti, uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaaniin eebbise. Yommus Waaqayyo kunoo ani biqilaa sanyii godhatu isa irra lafa hundumaa irra jiru muka ija godhatee sanyii isaas ija isaa keessaa qabu isiniif kenneera. Isaan nyaata isiniif haa ta'an. Bineensa lafaa hundumaa fi simbira qilleensa keessa balalan hundumaaf, wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafa irra munyuuqu hundumaaf, biqilaa lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhee. Innis akkasuma in ta'e. Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'ee ganamnis ta'e kun guyyaa ja'affaadha.